Kana. Amma kana. Gosa akkamitti isin jiruuf. Me boba aisha. Dai tega. La ilaha illallah. Amma ijoolleen irra caalaan isaanii irra nuufaa deebi'u jedhaa jiru. Anu isa makan na ba seri nagar ifan na radame. Wifi kute. Ewa. Irra nuufaa deebi'u waan biraa. Waan biraa Hayye me ifsa dasa jijjiirame ma huccuu sanii jijjiiru huccuu awwalaa sanitti. waa isa duraa sana nuu godhi. Huccuu awwalaa sanirraa eetan maduraa sanirraa itti agarsiisi. Huccuu irraa eegalte huccuu sanitti akka deebisime. Huccuu awwalaa irratti. Kiuje. Huccuu awwalaa sanirratti deebi'a. Deebisime. Subhanallah. Huccuu awwalaa irratti deebi'a. Huccuu awwalaa irratti deebi'a. Warri koomentii kallee olli. Huccuu awwalaa fitu waan addaa feene tanuma fadhee ofii huccuu irratti deebi'a. Laakiin tan addaa fide malee. Waan addaa fi jijjiirraa jechuun isa kanarraa uumedda agarsiisa. Huccuu irraa teessuma mudee gosa addaa. Dhuga huccuma awwalaa haa ta'u laakiin huccuma awwalaa yoo ta'u fakkeenya huccuu awwalaa san qayyaramtee dhufti. Yaa qayyaramtu illee ati mee walmaa garmada seetti wama kana jijjiirra walumaa gala. Wama jijjiirte. Asirratti gaafii takkaan qaba ibsisha. Asirratti gaafiin hin qabu. Laayitirri kun qayyaru jirta hoggaa karaa qayyaru jirta. Karaarratti hoggaa qayyarte kana hoggaa ati lafa keessa karaara duraanii deebi'amu karaarummaa ati tolchitee lafa keessa kana ta'a. Ni deebi'a. Karaara duraanii deebi'a. Eewa. Ayyaa kasaa nan bareedaadha. Yoo bar karaarummaa amma akkasitti tolchitee hoggaa lafa keessa karaarummaa biraa akkasii yoo ta'e. Yoo akkasii ta'e ni oomishnaa jechuudha. Bareeda. Amma dhageeffadhu kanuma ta'ee carqii biraatti deebi'aa jechuudha. Akkasaa nan bareeda. Yoo haaree akkasitti jijjiiraa hoggaa lafatti keessa kabiraa tolche hoggaa kabiraa tolchaa akkasitti deemte yoo akkasuma taa'e ni oomishnaaf hin jaabarsi bira galeetiin oomishnaaf jeetiin fayyaati. Akkasaa nan ta'e warshaayyuu hin barbaannu. Rakkoon qabu. Hayyeera godhe kanaan carqii awwalaa san deebisanii carqiin awwalaa feetu adii haa taatu feetu gurraatu hafeete haa taatu. Feetu adii diimtuu Carqii yoo barbaadde mee laayitar kana barbaaddetu jijjiiri carqii iyyuu dhiisuma barbaaddetu. Okay, hayyee bakka okay. Achi siqimee awwala kaameraarra. Afaan cinatti Amiira afaan cinatti deebisin. Okay, hayyee. Seeni rakkoo qabu. Seeni ani ibsodaatti Amiiraan ibsodaatti kuttee waan yaa rabbi yaa rabbi. Waa. Amiiraan jala. Ammaan tana fakkeenyaaf wanta kana hojjedhu. Dura mee harka qabdu nu garsiisa. Nama naa godhi uffata ishee awwala harka kee qabe awwala bal'isi harka kee. Kaanillee bal'isi kaanillee. Bal'isi lachuu wal bira. Harka kee lachuu wal bira. Tokko harkaa qaba laayitara tokko harkaa qaba. Kana oh my addaan baasi. Hin taane bakka. Sirri jira. Deemee bareedaadha deemaa ofi. Urunatti jallisinen. La wanta an barbaade siin hin agarre mati. Akkana kuno. Eega maadha kunoo bakka amma jedhu. Amma duubatti. Amma sirriidhaan.
Oduu harka keessa coofne duuba deebi. Mi'uutii qabattee jirta. Saada mi'uutii qabattee jirta lubbuu. Dhageeffadhu amantiin takka hin jirtu. Akkana bal'isee sin jirsiifne. Ibsi shaabeessanii miti harka tokko yoo tokko bal'ibsi tokko immoo wanni goota san ibsi shakkee dhiifama qaali. Jedhu meeti wanni dhaan miti aan ta'e oomatu wanni nama Amma ka amantanii mitiire. Achi deebi amma si amannee jirra achi. Amma amantanii achi deebi. Dhageeffadhu kan gaafiitii fi kun wal adda ta'uu qabaa beek. Kan gaafiitii amma kan gaafiitis haa ta'u. Nameen fakkeenyaaf si cinaa maquru ni ta'a rakkoo qabu. Uffattashee namni si bira hin jirru si hin fattashi waan ta'eef uffattashee achi mannu garsiisee nu hojjechuu ni wannidha. Hin amanne wallaa takkitti. Nama 152 si daawwataa jira 150 takka. 57 babbo 57 takka hin jenne 63. Mudda amma talees go wallaa bilaa Aya. Eessa deemee deebi'are mee harka isaa waa hunda nutti bal'isee nutti agarsiisa boodan amannaa. Wallahi billahi Lakki. Amiraan immoo birma deeti cimaa jettee abbo ani jala kana rifadhee jira yoolumaa galatti wallahi billahi. Amma ni isa. Maaliif Oromoo? La wallahi rifadhee ni waan hin beeku amanni sisee wallahi. Oromoo amma inni isa qotu. Ummata foloo ergadhaa isinii deebiif namaa jechuudha dhugaa rabbi. Wallahi laatu ergadha ol ergadha. Oromoo deebisimee sitti ergadhe. Xahaatillee shaggaatillee. Qorana ergataa jiru guutuuf deebisaa tumaan jira. Sorry, dhiifama namarraa hin dhaabane kun ni beekaa. Laa gara keetillee dhaqxee yoo deebite gini immoo harkuma kee nuuf diriirsudha murteessan. Harka kee bal'isan malee takka dhiifamaa wajji. Amma laayikar muka falfuudha harkuma tokkoon. Fuulduraan. Diraamaa ajaa'ibaarra jirra yaa maame diraamaadha. Bakka sheer godhame keessan. Oliin si gaasha rakkoon qabu. Dhugaa rakkoon qabu abshirum rakkoon qabu. Bishaan birraa dhiisiiti. Labbeessa fuutee. Haadhu guddiis. Bishaan birraa dhiisi. Hai, imboyin ka? From boyin maal taate boossaa? Follow lerget olis siga sharab olis siga afrokot. Maal kana? Boto kaya lutti kaina. Muti suara mo in kaina mo boda. Wallahi lazim. Sikata ko ya afro boyin. Amma tuji te teo faru wali ummata. Oji ke tu fenne olinga sharab ko kabu. Nama galuwa berpade olin siga sharab. Boyan kaina. Boyan kaina. Mbone. Siapa? Ayat teo ya teo. Nama kata boyan kaina. Amma wanta garganga bukarna to kucha male oh video ya ye. Amma itu. Apa dunia gara? After apa dah? Wala. Oke, sakit Mana kamu kabel nut? Akan aku nak bag. Lah, Jangan kemalu garu jino. apa yang sudah kira mama, luar biasa sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sakit. Welcome back aduh. Ajaiba. Lah. Negara takiti. Meko takiti Meko abi. Oromo juga. Lawata kan butuh pada dua. Kau main dupat kabar panik gafannya sudah mirga rakam nam dalam. Bukan kun wallahi. Badafa muka bajo. Gua challenge ajaibat. Wow. Amma ka Lagi ni. Challenge ajaibat. One jauh wallahi. Allah Akbar. Ini. amma ka. Ana bini. Lazim ku. Ari walisa wallahi abdu rajrati bak. Aboji ke yan. Muti raga padu. Hai, me uji kafat. Abdu welcome. Dubat.
Muti raka fadde me ante duga rabbi abbore kanne jira yol magalat ke sudante me muti raka fadde takala ka waga Dhugaa badhaafamuu qaba rabbi. Hinde. Amma amaneen ijoollee. Maal jetteeti Oromoo? Aboo amana wala ma Oye. wala bila afia Lubbuu gistara waan ajaa'iba na ta'u jira jala garu kanaan wata kanga wallahi la kira male haa ani laayitara san silaa qubaan qabee achi siqee qubaan qabee akkatti Iyyuu nuquu jirtu akkami? na dhibaa jira dhugaa. Takkittii teenya dhageeffadhu. qoy tokkitti mee ilma takkitti maal ummata Waraqaa kana si burreesseetiin akkasitti jirtuu kana si baasaa barbaada. Takkittii barbaadduudhaan jirtuu kana si baasa. Waan ajaa'ibaati ani bas waan ajaa'ibaati kana Leetara tokkochaan achi si baasu dhiisi. Waraqaa kanatti si burbureetiin akkana si garsiisee barbaaddi. maashaallah waan ajaa'ibaati dhugaa yoo akkas ta'e. waan ajaa'ibaati Habibti maaliif kunuun si'a lamarra nu deebi'eekko Shaggaa fi Xahaa fi Oromoo asuma irra turre si'a lamarra deebi'ee good ati chilootaa guddaa qabda nu agarsiisi Challenge ajaa'ibaati yoo. dhuguma waaw eshi Ennaa ilma jaarso welcome jeera maal jechuu barbaadde dubbadhu amma me ante dubbadu duga rabbi Allaki isuma kana wallahi billahi okay isuma laalu feete Ilse shaabaga gammadu. okay inni waan ajaa'iba sitti hin taane akkamitti ilaalte isa kana okay akasa hunda bodu ga sirri beetin garuu isa ittiin beekaa ani garu yero jala dhugaati. jala jiru sana amanu begini mo lama akuma kata ya aki Maal Eessa jirta jechuun ante bilis eessa? rapposti godhaa rapposti bilis rapposti godhaa. Amma isin asirratti Muxxee rapposti haa gabasaa. asirratti garsiisan nuti immoo lafa nu godhisiisaa ture. Rapposti bilis rapposti godhaa jechuun maal jechuudha? Jettanii isin yaa uummata yeroo tokko warra